Ayyee akkam jirtu nagaa keessan dhaggeeffattootaaf jaallatamtoota yuutuubii koo kanaa nagaa rabbii bakka jirtan sanaaf haa ta'u yuutuubii kana laayik share kooment sabskiraayib gochuun hin dagatina. Amma kan wajjin ilaallu nuti practical assessment profile was based kan ta'e for ITSS level 2 irratti walii wajjin ilaalla. Haala kamiin akka Microsoft Access Database, Microsoft SSD and Database akka godhan achirratti ilaalla. Practical assessment maal jira gaaffii tokko prepare database code deliver kan jedhudha. Deliver database deliver jedhu maal godha create godha jedha. Sanatti aansumaa inni annichaa jiru enter the following information under field properties jedha. Informationota A up to H nu laateera. Barreeffama database create gabaanu keelli kennu galatti keelli nuti maal godha field property kana fayyadamnee input goona. Gara kana waliin ilaalaa kan fakkaatu kun jarreen nuuf kennaman teebiloonni kennamaa inni database keenya delivery jedhu folder ITS jedhu keessatti kan nuuf kennamu maa inni kaampaaniin jira productiin jira jarreen kun lamaan jiru isaanii walii wajjin create goona. Sana darbee kan jiru maa inni create a relationship kan jedhu jira create relationship maa inni wajjin ilaallaa jechuudha. Ayyee walumaa gaarii itti gaariin afaan qabaadha. Subscribe, share, like gochuun hin dagatina. Isin jara gamanuu maali walii wajjin galatoomaa isin jechuun barbaada jechuudha. Okay, maal jira database keenya jalqabanii create goona. Microsoft Access gochuu wannu kana fakkaata. Then database namni create gochuun beeku yaadu almost namoota haaraa ta'an irraa maal jira database deliver jedhu maal godhaadheera database deliver kan jedhu create godhaadheera. Then folder maal yookaas ITS folder jedhu jalatti maal godhaadheera create godhaadheera. Then sana maal goona as jalatti hidhannee hojjennaa jechuudha. Then maalna deliver bakka nuti seegoon browser kana hin filanna. Then maal jira local disk C irratti maal godhaadheera create godhaadheera local disk C or C click irratti na kan kenna. Then new folder create goona waan ta'eef folder maal jiru irratti ITSS jalatti irratti then folder keenya hin filanna create goona new bakka jiru then new irratti click gaafa goonu folder create isa kana rename goona ITSS jenna. Then ani ITSS kana itti dabalii fi dura create ta'ee jira waan ta'eef isa kana delivery keenya so extension